Namni kamuu waan lama ni barbaada. Kabajamuu fi jaalatamuu. Garuu namoota muraasa qofa lachuu gonfachuu kan danda'an. Namoota biraatiin kabajamuu yoo barbaanne wanni gochuu qabnu eenyummaa keenya sirreessu. Hawaasa keessatti osoo hin kabajamiin jiraachuun baay'ee ulfaata. Gatii dhabeessa nama taasisa. Hawaasa keessatti kabaja argachuun yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuu kabaja keessan dhabuuf daqiiqaan gahaadha. Viidiyoo kanaan ilaalcha murteessoo 7 kan milkii fi addunyaa qofa osoo hin taane kabaja keenya dachaan nuuf dabalan waliin ilaalla. Maatii koo akkam jirtan? Viidiyoo kana irraa waan argattuun abdii kooti hanga xumuraatti na waliin tura. Inni tokkoffaa of kabaji. Ofii keessan hunda caalchisaa ta'u kabajaa. Dursitanii yoo of kabajjan namoota birootiin kabaja kan argattan. Manni keessan qulqulluu yoo ta'e keessummaan gaafa mana keessan seenu akka manicha hin xureessineef of eeggannoo taasisa. Garuu mana xuraatti yoo seene waa'ee manicha xureessuu dhimma hin qabu. Namootan kabajamuu yoo barbaadan dursaatii of kabajaa. Namootan kabajamuu yoo barbaadan dursitanii of kabajuu qabu. Namoonni of kabajuu keessan gaafa baran sin kabaju. Miira keessa keessan jiru kan gara alaatti balaqqeessitan waan ta'eef jaalalli kabajnii fi yaadni ofiif qabnu yoo dabale jireenya keenya keessatti namoonni wal quunnamnuunis kan nu gargaaran, kan nu hubatan, kan nu kabajanii fi kan nu jaalatan ta'u. Gaafa of kabajjan ofitti amanamummaan keessan ni dabala. Ofitti amanamummaan ani ebeluun nan caala jedhanii yaaduu miti. Ofii keessan nama waliin dorgomsiisuu dhiisudha. Namni hunduu gargari kaayyoo fi fedhii gargar ta'e qaba. Kanaafuu namuu kana wal hin dorgominaatu kabaja ofiif qabdan dabala. Lammaffaa dhiifama hin gaafatina. Waa balleessitanii yookaan nama tokko muufachiiftanii dhiifama erga gaafattanii booda namni sun yoo aaruu muufachuu isaa itti fufe achumatti dha. Dhiifama jechuun ni dhiisa. Isin adaduma dhiifama jechuun ni baay'istan isaan waan kadhattan itti fakkaata. Kadhatamaa akka jiran yoo itti dhagahame kabajni keessan ni hir'ata. Xiqqeessaniit isin laalu. Namni sun jireenya keessan keessatti nama murteessaa yoo ta'e dhiifama gaafadhaa. Garuu hin kadhatina. Al tokko dhiifama jettanii yoo sokkitan isaan immoo ni rifatu. Miirri isiniif qaban ni dabala. Kun rakkoo nama hundaati. Baay'istanii dhiifama hin jedhinu. Al tokko dhiifama erga gaafattanii booda sokka. Sadaffaa xiyyeeffannoon keessan kaayyoo keessan irratti yoo ta'e. Addunyaa kana irratti wanti akka xiyyeeffannoo fi kaayyoo ofirratti taasisuu nama kabachiisuu hin jiru. Nama kaayyoo homtuu karaarraa isa qabuu hin danda'u. Jireenya isaa keessatti maal doorsisuu akka qabu sirriitti beekama. Waan faayidaa hin qabneef yeroo hin qabu. Yeroo isaa sirnaan itti fayyadama. Namoota birattis kabaja ni argata. Bakkeen taaneef bakkee faayidaa isaaf hin qabne irratti hin argamu. Kan deemu kaayyoof karoora isaa bira ga'uuf qofa waan ta'eef. 4 namoota gaafa kabajjan ni kabajamu. Kabajamuu yoo barbaadan isinis namoota kabajaa. Namoonni akkamitti akka isin kabajan barbaadu isinis akkasumatti isaan kabajaa. Namoota salphistanii ni ilaaltan yoo ta'e isaan irraa kabajamuu hin eegina. 5 waadaa keessan eega. Nama hundaaf waadaa hin seenina. Yoo waadaa seentan garuu waadaa keessan eega. Nama kamuu hin sobina. Waadaa sobaas hin galina. Yeroo hundaa waan jettan sana godhaatu argama. Kun namoota biratti akka kabajamtan isin taasisa. Inni nama waadaa isaa eegu jedhama. Kana garuu kabajamuuf qofa osoo hin taane jireenya soba irraa bilisa ta'e eenyummaa keessan godhadhaa. Eenyummaa keessan gaafa ta'e ni kabajamtu. Namni kamuu akka kijibaatti ilaalamuu hin barbaadu. Sababni isaa namoota biraa kabajanidha. Nama waadaa yaa taanu waadaa keenya yaa eegu. 6 dhaggeeffataa gaarii ta'uu. Dhaggeeffataa gaarii jechuun waan haasa'uu barbaaddan yeroo itti haasoftan eeguu osoo hin taane waan namni biraa haasa'u xiyyeeffannoon dhaggeeffachuu jechuudha. Kuni immoo namoonni isin waliin haasa'an sanitti miira barbaadamuu akka itti dhagahamu taasisa. Erga haasoftanii xumurtanii waa'ee dhaggeeffataa gaarii ta'uu keessan ni haasa'u. Osoo itti yaadin isin kabajuu jalqabu. Dabareen keessan ga'ee gaafa haasoftan isaanis xiyyeeffannoon isin dhaggeeffatu. Addaan isin hin kutan. Callisuu jaaladhaa. Yoo callistan beekumsa baay'ee ni argattu. Kabajas akkasumatti. 7ffaa fi inni xumuraa qulqullina keessan eegaa. Kun waa'ee uffata uffannuutu miti. Haalis ta'ee rakasa rakkoo hin qabu. Garuu qulqulluu ta'uu qabu. Qulqullina keessan yoo eegdan ofitti amanamummaan keessan ni dabala. Ofitti amanamummaan keessan yoo dabale namoota irraa adda taataniitu mul'attu. Qulqullina keessan waan eegdaniif ofii keessan akkamitti akka kunuunsitan namatti agarsiisaa jirtan. Namni of kabajee fi of kunuunse hawaasanis ni kabajama. Maaliif dursite yoo of kabaje dursite yoo eegde kan namni biroollee si kabaju kan si eegu. Nama of gaggatee deemu namni kamuu waa'ee isaa
dhimma hin qabu. Kanaafuu qulqullina eeguun wantoota kabaja ittiin dabalan keessaa muraasadha. Viidiyoo kana hanga ammaatti yoo ilaaltan waa irraa ni argattan jedhee yaada. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan naaf tura. Subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo gadhiisnu doorsii akkasiin ga'uuf jechuudha. Bye.